Akkam jirtu maatiin Adaamaa Broadcasting Service hunda dura hordoftoonni amantaa kiristaanaa baga ayyaana Faasikaa geessan jenna. Qophii addaa kanaan ayyaanaa fi nageenya jechuun bulchiinsa magaalaa Adaamaatti wanta kutaa magaalaa Abbaa Gadaa keessa naanna'uun qindeeffanne isin biraan geenya hanga xumura qophichaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Ayyaana ugaa hundoo kaase argaa oomii gaddisa garbii kungoree nyaataa kungoruu gaataa meegorii bira darbe. Kutaan magaalaa Abbaa Gadaa handhuura magaalaa Adaamaa irratti kan argamtu ta'uu wal qabatee sochiin hawaas diinagdee olaanaan kan keessatti gaggeeffamudha. Sochiin kun immoo qixa barbaadamuun akka raawwatamuu fi jijjiirama hunda galeessa magaalattii keessatti gahee akka baatuuf hunda dura nagaa fi tasgabbiin barbaachisaadha. Dhimmoonni sodaa sochii lammiilee ta'an dhabamsiifamuunis murteessaadha. Kun immoo kan milkaa'u caasaa nageenyaa gurmaa'ee fi qophaa'aa ta'e qabaachuun akkuma jirutti ta'e abbaa dhimmichaa kan ta'e hawaasaan hirmaannaa guutuu mirkaneessuun nageenya itti fufaadhaaf bu'uura cimaa kaa'uu dandeessisuudhaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti kun qabatamaan hojiitti hiikameera. Itti gaafatamaan waajjira milishaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Malkaamuu Abdiisaa caasaan milishaa fi gaachanne sirnaa sadarkaadhaan gurmaa'ee sakattii dhaabbii fi sochii taasisuu irratti kan yoomiyyuu caalaa xiyyeeffannoo olaanaan hojjetaa jiran. Akka waajjira milishaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti caasaa lamadha kan hooggannu. Gurmeessinee kan itti hojiitti bobbaafne caasaa lamadha. Caasaan inni tokkoffaan caasaa milishaati. Caasaa milishaan kun ayyaana yeroo ayyaanaas haa ta'u yeroo kaanis qaamolee hawaasaas qaamolee nageenyaa kan biroo wajjinis qindaa'eeti kan inni hojjetu. Qaamni inni lammaffaan gaachana sirnaati. Yeroo ammaa kana milishaa 290 gaachana sirnaa 2400 akka kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti kan qabnu ta'uu isaati jechuudha. Caasti kun hundisaa gurmaa'ee gurmii isaatiin akkaataa hojimaata gurmaa'insa nageenyaatiin gurmaa'ee hojii keessa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Fakkeenyaaf milishaan 290 kuni tuuta tuutaan sagliidhaan humnaan gurmaa'ee hojii keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf milishaan keenyaan 290 kun cibraa tokkoon kan hoogganamu, humna 4 kan hoogganamu, tuuta 10 kan hoogganamuu fi saglii 32 kan qabnu ta'uu isaati jechuudha akka kutaa magaalaatti. Gaachanni sirnaa immoo 2400 kun saglii 266 tuuta 88 humna gara 10 fi cibraa 4 kan hoogganamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Ammas humna kana leenjisuu gurmeessuu kan dhaabne miti itti fufee jira jechuudha. Qaamni kun hundinuu bobbii fudhatee shiftiidhaan hojii keessa jira. Garuu guyyaa 45 jedhamee mootummaan labsee haala nageenyaa eeguudhaaf uummata eeguudhaaf magaala kana rakkoo nageenyaa irraatii hambisuudhaaf shiftii dachaafnee jirra jechuudha. Kanaaf milishaan keenya halkanii fi guyyaa eegumsa dhaabbii, eegumsa sochii, sakatta'insa irratti hirmaatee hojii nageenyaa kan hojjechaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Qobaasaa osoo hin taane poolisii wajjin, tajaajila poolisii hawaasaa wajjin, uummata wajjin gurmaa'ee kan hojjechaa jiru ta'uu isaati. Kana qofaa miti. Gaachanni sirnaas dabaree buufatee naannoo isaa eeguu irratti, iddoo sakatta'insa irratti argamee sakatta'insa gaggeessuu irratti, akkasumas iddoo eegumsa dhaabbii fi sochiitti argamee hojii nageenyaa hojjechuu keessatti gahee olaanaa taphachaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha yeroo ammaa kana. Ijaarsii fi gurmaa'insi caasaa milishaa fi gaachanni sirnaa hawaasa keessaa hawaasaan akkasumas hawaasaaf filataman caasaalee gurmaa'insa nageenyaa kanneen biroo wajjin qindaa'uun haalli itti hojjetanis kutaa magaalattii adda taasisa. Obbo Fiqaaduu Abdiisaa itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya kutaa magaalaa Abbaa Gadaati. Qindoominni hooggansa irraa eegalee sadarkaan mirkanaa'uu eeran. Keessattuu kutaa magaalaa Abbaa Gadaa nageenya isaa eeggachuu fi hawaasa caasaa nageenyaa waliin ta'een halkanii guyyaa akkaataan ittiin hojjetamu ni jira. Sabida darbeetu ayyaana kanaan wal qabateetu hawaasni caasaa nageenyaa waliin ta'e akkaataan ittiin mareen eegalamni jira jechuudha. Maaliif nageenya kana keessatti hawaasni caasaa nageenyaa waliin ta'e ayyaana kana akkaataan ittiin dabarsu hojiin hojjetamus hojii hawaasa kana wajji waan ta'eef hojiin guddaa akka hojjetamu mariin eegalamee jira jechuudha. Akka carraa ta'e kutaan magaalaa Abbaa Gadaa aanaa 4 qaba. Aanaa arfan kana keessattis caasaan keenya
dabareedhaniini jechuudha. Ayyaana kanaan wal qabateetu mariin eegalamee jira. Qindoominni keenya dhugaa dubbachuudhaaf hojiin hojjetamu hojii waliin qindoomameeti kan hojjetamu. Caasawwan nuti qabnu milishaa dabalatee poolisii kutaa magaalaa dabalatee gaachana sirnaa dabalatee tajaajila poolisii hawaasaa dabalatee paatiroolii daawwii dabalatee hojiin hojjetamu hojii qindoominaati jechuudha. Kana gaafa jennu immoo hawaasa waliin taane waan caasaa kanarraa eeggamu halkanii guyyaan dabaree qaba. Dabaree gaafa jennu qaamni siyaasaas akka kutaa magaalaatti abbummaadhaan hojiiwwan as keessatti geenyu taphachaa jiru olaanaadha. Bakka marii barbaaduttis bakka caasaan siyaasaas buluu qabutti akkaataan dabareen itti beetu bulu ni jira. Hundaalu qindoominni kutaa magaalaa kun addaa jechuudha. Hojiin hojjetamu qindoominaa fi isa bira darbee akkaataan itti namni walii galeetoo naannoo isaa eeggachuu eegale isa bira darbeetu naannoo eeggachuu qofa osoo hin taane namni yakka hojjete dabarseellee caasaa nageenyaatti akkaataan ittiin kennu kuni as keessatti hojiin qindoominaa fi hawaasi hubatee naannoo isaa akkaataan ittiin eegu kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu qofa bira darbee hojii haala yeroo ammaa keessa jiru biyyi teenya haala amma keessa jirtu kana tokko ta'ee qindoomina qabuutiin hojjechaa kan jiruu fi nageenya kutaa magaalaa keenyaa mirkaneessuu bira darbee nageenya magaalaa keenya mirkaneessuu keessatti gahee isaa kan taphachaa jiru jechuudha. Caasaan kun keessumattuu kutaa magaalaa Abbaa Gadaa kun Inersiitii keessatti argama. Giddugala handhuura magaalaa Adaamaa keessatti argama. Kutaan magaalaa Abbaa Gadaa nagaa ta'e jechuun magaalaan Adaamaa nagaa taate jechuudha. Kanaaf qindoominni kun murteessaadha jennee nutis irratti hojjennee yeroo ammaa kana hawaasni caasaan siyaasaa, caasaan nageenyaa hundi tokko ta'ee gurmaa'ee ijaaramee karaa qindoomina qabuun hojii nageenyaa irratti halkaniif guyyaa bobba'ee kan hojjechaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Yeroo ayyaanaa immoo keessumattuu sochii hawaasaa dachaan dabalu hordofee qaamoleen kana gufachiisuuf socho'anis hannaa fi butanii fi guurraa hanga kanneen ergama diigumsa biyyaa qabatanii hojjetanitti yeroo karoora baafachuun milkaa'ina isaatiif itti warraaqanidha. Kun immoo hojii caasaa nageenyaa daran ulfaataa fi obsa kan gaafatu akka ta'u tolcha. Gama biraatiin akkuma nama kamittuu miseensonni caasaa nageenyaas ayyaana maatii isaanii wajjin dabarsuu fi boharuun ni barbaachisa. Garuu dhuunfaa isaanii caala hawaasaaf mana isaanii caala biyyaaf dursa kennuun kutannoon hojjechuudhaan balaawwan aggaamaman xiqqaarraa hanga guddaatti hambisan. Hojiin ayyaana wal qabsiisee jiru hojiin gidduu kan hojjechaa torban kan hojjechaa jiru haala gaariidhaan TPH wajjin gaachanaa wajjin poolisii wajjin wal taanee uummataa wajjin wal taanee hojii kana fiixaan baasuudhaaf tattaaffii hedduu godhaa irraa jechuudha. Guyyaas ta'ee halkan utuu walirraa hin citin akka kanatti akka amma argitan kanatti uummanni keenya yeroo hunda walitti yaa'ee nageenya naannoo isaa kabachiisuudhaaf nageenya biyya isaa kabachiisuudhaaf haala inni itti adeemaa jiru jira jechuudha. Kanaafuu dhiiran jenne dubartiin jenne amma uummanni naannoo kanatti agartan kun akkasitti galgalaaf ganama wal bira dhaabbannee haala kanaan hojii nageenyaa geggeessaa jirraan jedhan. Kanaafuu rakkoo biyya keenyarras ga'u ta'ee rakkoo naannoo keenyarra ga'u eeguudhaaf jajjabaannee tattaafannee hojjechaa jirra jechuudha. Uummataa wajjinis yeroo hunda akka kanatti wal geenyee mari'achaa maayini rakkoon keessan uummata bira geenye gadi buune taa'uu duwwaattu hin taane uummata bira geenye rakkoon keessan maayini rakkoon keessan jechaa gaggaafachaa rakkoo jaraa furaa jirraa jechuudha. Kanuma bira darbees duraan qaamni nageenyaa kun taa'uudhaan bakka adda addaa deemuudhaan beekama. Amma garuu uummata keessa gadi bu'ee rakkoo uummataa dhaggeeffata maayini rakkoo keessan jechaa rakkoo saayikaa akka kanatti deemaa jirraa jechuudha. Kanaafiyyuu rakkoo kanaaf immoo badhaadhina kana ceesisuudhaaf halkaniif guyyaa utuu hin jedhin yeroo hunda irriba malee nyaata malee rooba keessa aduu keessa qaamni nageenyaa kun halkaniif guyyaa dhamaa jechuudha. Dhamaatiin isaa kun immoo nageenya biyya keenya kabachiisuu waan ta'eef gara fuulduraatti halkan guyyaattuu hin jedhin kan ammoo ceesisuudhaaf abdii guddaadhaan hojjechaa jirra jechuudha. Tole egaa ayyaana yeroo nama irra jirru kuni ayyaana irratti ammoo sochiin hawaasaa ni dabala dhimmoota garaagaraa raawwachuudhaaf asiif achi socho'uun ni jiraata. Kan caalatti egaa hawaasa keessummeessuudhaaf ammoo caasaan nageenya yeroo itti hojiin caalatti itti ol dabaluudha. Kana akkamitti wal simsiiftan ayyaana ammoo gara dhuunfaatiin baafatuun ni jira hojii hawaasummaa dhimma hawaasummaa baachuun dhuunfaa keessanii ni jira. Kan akkamii wal simsiiftaniiti raawwattume? Gaariidha jechi keessan gaariidha. Maaliif yoo jettani uummata keenyaaf dhaabanne nu ayyaanan jennu rooban jennu aduudhan jennu jechuudha. Nageenya uummata keenya kabachiisuudhaaf ayyaana yoo uummanni nagaa ta'edha kan geggeessinu jechuudha. Yoo uummanni keenya nagaa ta'e geggeessina waan ta'eef rakkoo uummata keenyaa furuudha malee waa'ee ayyaana miti jechuudha. Maaliif yoo biyyi nagaa ta'e yoo uummanni keenya nagaan bahee galee
ayyaana sana geeffataa jechuudha. Ayyaanni sun guyyaa tokkodha. Ayyaana guyyaa tokko jechuudha. Kanaafuu nummoo ayyaana sana tun jedhin rakkoo uummata keenya maayini rakkoo keessan jechuudhaan bira dhaabbannee haala gaariidhaan yaaddoo tokko malee akka jirri baanu daldaltoota seeraan alaa soo ta'e birrii sobaa kana yoo ta'e maallaqa sobaa kan jedhamu kana uummanni akka irraa of qusatee qisaasa hin taane keessa akka hin galle barsiisaa jirraa hordofaa jirraa jechuudha. Ayyaana hoggaa hundoo kaase argaa oomii gaddisa garbii oomii gaddisa garbii kun goree nyaataa kun goruu kaataa mee gorii bira darbi. Sochichaan immoo hawaasni waa hundaan isin bira jira jechuun eegumsa keessatti hirmaata. Sagantaa bunaa fi shaayii qopheessuun mukiin akka ittiin dhagaamne tolcha. Guyyaa aduu fi rooba osoo hin jedhin halkan immoo qorraa fi dadhabbiif osoo hin jilbiinfatin hawaasni gaachana caasichaa nageenya akkasumas sirna miseensonni caasaa nageenyas gaachana hawaasaa ta'uun qindoominnii fi hirmaannaan bu'uura cimaarra taa'e uumameera. Egaa itti fufneetti jirra amma immoo kan argamnu aanaa buttaati kutaa magaalichaatti. Egaa aanaa buttaatti immoo wanti addaa amma asitti argaatii jirru hawaasni caasaa nageenyaa wajjin ta'uudhaan egaa nageenya kabachiisuu irratti hirmaataati kan jiru. Sagantaa bunaa fi shaayii qopheessuudhaan caasaa nageenyaatiin isin faana jirra. Nageenyi ummataa fi ummati nageenyaa fi jechuudhaan kan qabatamaan gochaan agarsiisaati jiru. Egaa yeroo hedduu nageenyi ummataa fi ummanni immoo nageenyaaf jedhameeti haasama. Kunaasaa fi olola bira darbeeti. Egaa kan afaaniin dubbatan qofa ta'uu bira darbee gochaan agarsiifamaati jira. Kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti aanaa buttaatti keessattuu akka amma argitan kanatti hawaasni tarree galeeti caasaa nageenyaa wajjin sagantaa bunaa fi shaayii qopheessee marii gaggeessaa rakkoolee jiran wal wajjin ta'eeti fura. Akkasuma immoo caasaan nageenya akka mukoyneef ayyaanicha wal wajjin ta'aniiti dabarsaa nageenya isaaniis eeggataati jiru. Mee egaa miseensota hawaasaa keessaa tokko tokko dubbifnee wanta jedhan isin biraan geenna. Turtiin keessan ammas nu faanaa ta'u mee maqaa keetii fi eessa akka jiraattu? Maqaan Kuyyee Shaabinnet jedhama. Aanaa Buttaa zooniin keenya Idaamuu jedhama. Achi keessatti jiraanna. Jiraatota. Tole egaa caasaa nageenyaa wajjin akkamitti hirmaannaa taasiftaniiti nageenya kabachiisuu irratti hirmaattamee akkam fakkaata haalli nageenya itti kabachiistan kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti aanaa Buttaatti akka zoonii keessanitti? Akka zoonii keenyatti amma uummanni keenya qaniidhaan ba'aa jiru. Caasaa uummata poolisoota wajjinis fakkeenyaaf gaarchanaan jira, poolisoonni jira, TPH jira, isaan wajjin waliin taanee qindoofneeti naannoo keenya qaniidhaan eeggachaa jirra. Amma fakkeenyaaf har'a bulookii 3 jedhama. Bulookii 5 qabna. Bulookii 5 keessatti qaniitti taraadhaan naannoo keenya eegna. Fakkeenyaaf bifa adda addaa nama addaa ta'e nu keessatti argine isa immoo qabnee caasatti nageenyatti fuunee deemne. Isaanis waan nu wajji jiru waan rakkannu hin qabnu. Fakkeenyaaf nuus achis jiranii walumaan hojjechaa jirra. Ayyaanaaf illee ta'u hunoo jala bultii ayyaana keessatti jirra. Faasigaadha. Buna danfisnee daabboodhaan bakka qanumaan bunnis jira, daabboonis jira. Sanumaan amma nageenya keenya eegaa jirra. Egaa keessattuu sagantaa bunaa fi shaayii qopheessitaniiti akkasitti waliin mari'achuun hiikni isaa faayidaan inni qabu maali? Faayidaan isaa guddaadha. Amma akkuma reefu jennee san as keessatti olaal fedhanii jaalalaan naannoo isaanii nama eeguutu jira. Qophii shaayii bunaa kanas fedhiidhaan qopheessina. Dirqamannis hin jiru jaalalaan bakka uummannis gadi ba'ee naannoo isaa ulee isaa qabatanii amma fakkeenyaaf as keessatti nuti teenyee jirra. Naannoo isaanii ijoolleen dargaggoota ijoolleen dhiira zooraniiti nu biratti dhufanii daabboo fi shaayii kana qoddannee hanga sa'aatii 6 hanga sa'aatii 8 akkasitti turre jechuudha. Jijjiirama guddaatu fidaa jira naannoo keenya. Fakkeenyaaf duraan osuma qophii kanatti osoo jalqabiin dura waan tokko jira ture. Amma hin jiru sun. Takka hin jiru naannoo keenya hin eeggannaa qulqullinaanis ifaa baasuudhaanis waanuma hundumaan uummanni hirmaataa jira. Homtuu jiru duraan irra arra fooyyaadha. Kanaaf kun baay'ee caala. Hirmaannaa uummataa wajjin wal qabatee uummanni keenya kaleessas har'as qaama nageenyaa wajjin ta'eeti kan inni nageenya isaa eeggachaa jiru. Keessumattuu waan sadan takka irratti uummanni keenya sirriitti hirmaannaan wajjin kan taasisaa jiru ta'uu isaati. Keessattuu tokkoffaa
humna isaatiin, lammaffaa qabeenya isaatiin, sadaffaan immoo ofiisaa dirreetti bahuutiin jechuudha kan inni deeggarsa godhu. Humna isaatiin yeroo jennu gaachana sirnaa leenji'ee tajaajila poolisii hawaasaa keessatti filatamee paatroolii daawwii ta'ee halkanii guyyaa ho'a qorra osoo hin jedhiin nu cinaa dhaabbateeti kan inni hojjechaa jiru jechuudha. Maallaqa isaatiin gaafa jennu immoo milishoota keenya kan miindaa nyaachisu hirmaannaa uummataatiinidha. Huccuu kan itti uffisu uummata kanadha. Uummanni kun qabeenya isaatiinis humna isaatiinis qaama nageenyaa jira dhaabbatee asitti hirmaannaa guddaa godheeti kan inni jiru. Dabalataan kana qofaa osoo hin taane ofii isaatiillee bahee nageenya isaa kan eeggachaa jiru. Akkuma argitanii sagantaa bunaa shayii qopheessee ulee isaa qabatee wal waamee tokko ta'ee asitti kan argamee fi akkanumatti miti daabboo fi shayii nyaatee galuuf qofa osoo hin taane nageenya naannoo kanaa eeguufi jechuudha. Nageenya naannoo kanaa eeguu qofa osoo hin taane waa'ee nageenyaa mari'atee eeruu kennuu irratti odeeffannoo kennuu irratti saaxiluu irratti kan nu deeggaraa jiru ta'uu isaati jechuudha. Kana yeroo jennu lootee seentota adda addaa hattuu gaangestiroota uummata kanatu saaxilaa jira jechuudha. Amma yeroo ammaa kana hattoota hedduu to'annee jirra. Gaangestiroota hedduu to'annee jirra jechuudha. Kun hirmaannaa jechuun hirmaannaa uummata kanaatiin jechuudha. Kana qofaa miti. Ulee kana qabatee akkanumatti as dhaabbatee footootti ka'ee galuuf miti kan as bahiru uummanni kun. Bilookii as keessa jiru hundasaa tokko tokko manaa irra deemee eeguufi jechuudha. Halkan sa'a 7 sa'a 8 yoo dhufte uummata kana akkanumatti kan inni ulee qabatee bilookii irra dhaabbatee qeesaa balbala isaa eeggachaa jiru argita jechuudha. Kanaaf hirmaannaan uummata keenyaa qaamaanis argamee maallaqa isaa humna isaatiin bakka hundatti bilookii hunda keessatti akka kutaa magaalaatti zooniiwwan 28 qabnu keessatti halkanii guyyaa hirmaachaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha uummanni kun. Bu'uurri cimaan kun immoo hojii raawwachiisaa kutaa magaalattii irraa eegalee hooggansi siyaasaa sadarkaan jiru hojjetanii hojjechiisuu kan jedhu gochaan mul'isuurraa akka uumame hirmaannaa sakattii dhaabbii fi sochii hooggansi caasaa nageenyaa wajjiin taasisurraa hubachuun danda'ameera. Seenaan danqaa sochii hawaasaa fi madda yaaddoo nageenyaa ta'uu kana dura kutaan magaalattii ittiin beekamtu jijjiiramuun bu'aalee qindoominaa fi hirmaannaa hunda galeessa gama nageenyaatiin magaalattiitti mirkaneeffamee ta'uunis ibsameera. Obbo Imanuu Tashoomaa hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaati. Egaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti akkuma sila kaasaa turtan ilaalchonni faallaa uummataa jiran akkasuma faallaa mootummaa paartii keenyaa namoonni dhaabbatanii turanii jirani san tokkoffaa ilaalcha isaanii jijjiiruudhaan hojii siyaasaa cimaa irratti hojjennee ilaalchi isaan qabatanii deeman uummata kana miidhuu akka danda'u irratti walii galamee namoonni baay'een ilaalcha isaanii jijjiirratanii yeroo ammaa kana gara misoomatti galanii jiran jechuudha. Kun immoo hojii marii gaggeessaa turre marii bu'aa qabeessa gaggeessate kan turre marii saniin ilaalcha faallaa sirnichaa ta'e hunda isaarraa iyyuu maqsuun danda'ameeti kan jiru. Kanaan alatti immoo dhimmi olaantummaa seeraa mirkaneessuu jedhamu qabatamaadhaan kutaa magaalaa keenya keessatti hojiirra oolate kan ture. Namoonni keessatti iyyuu kanaan dura yaaddoo nageenyaa ta'an kan akka gaangistaroota, kashlabboota akkasuma seeliiwwan diinaa darbanii iddoo biraatti dhufan kutaa magaalaa keenya keessatti qabamaati kan jirani. Kuni qabatamaadhaan kan mul'atudha jechuudha. Kanaaf hojiin kun hundi kan milkaa'uu danda'e caasaan nageenyaa keenya tokkoffaa qindoomee caasaa siyaasaa wajjin hojjechuu isaati. Lammaffaan immoo uummanni yeroodhaa gara yerootti bu'aan nageenya irraa argamu guddaa ta'uu isaa waan hubateef namoota kana dabarsee kennaati kan jiru waan ta'eef yeroo ammaa kana keessatti kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti yaaddoon nageenyaa tokko illee hin jiru. Akkuma laaltan kana sa'aatii 24 daldala irratti hirmaateeti kan jiru. Daldalaa qofa osoo hin ta'in uummannis karaa bilisa ta'e yaaddoo tokko malee kutaa magaalaa keenya keessa daldalatee hojii misoomaa isaa hojjetateeti kan deemaa jiru waan ta'eef kun hundi isaatu bu'aa nageenya irraa argamedha waan ta'eef bu'aan nageenyaa inni guddaan uummanni yaaddoo malee jiraachuu isaati. Kanaaf uummata keenya yaaddoo nageenyaa keessaa baafne yeroo kana nageenyi waaraa mirkanaa'e karaa jechuu dandeenyuun kan hojjetamaa jiru. Kanaaf qindoominni caasaalee amma sila kaasaa ture caasaa siyaasaa, caasaa nageenyaa dabalataan immoo uummataa sadeen kun waan walitti qindoomanii ba'anii fi waan ta'eef dabalataan uummanni bilookii isaa irratti bahee roondii eegate kan jiru. Kun waliigaltee irra waan geenyeef jechuudha. Nageenyi kun kan keenyas. Hooggansi siyaasaa sadarkaan jiru gadi bu'ee caasaa nageenyaa wajjin qindaa'ee hojjechuun kun hojii nageenyaa keessatti hiika maal qaba? Sirriidha.
Caasa siyaasaa keenya akkuma isinii kaase bilookii baay'ee qabna. Akka zooniitti yoo fudhanne immoo zoonii 28 qabna jechuudha. Zoonii 28 kanarratti tokko irratti kaabineen hin jira jechuudha. Kaabineen kutaa magaalaa irraa zoonii irratti ramadamee hin jira. Magaalaa irraa illee zoonii irratti kan ramadamee hin jira. Akkasuma dabalataan aanaa irraa zoonii irratti kan dabalaman hin jiran. Isaan kun hundi isaaniitu qindaa'anii waa sadii hojjetu. Tokkoffaa hojii nageenyaa hojjetu. Nageenya waaraan zoonii san keessatti akka mirkanaa'u godhu. Lammaffaan immoo hojiin misoomaa akka hojjetamu jechuudha. Hojii misoomaa kennamutu jira waan ta'eef gadi bu'anii hojii misoomaa waan uummata keenya fayyaduu danda'u kan akka wabii nyaataa mirkaneessuu dhimmoota jennee qabanne galmoota gurguddoo afran wabii nyaataa mirkaneessuu ogummaa fi kalaqa akkasumas intarpiroonarshippii milkeessuu karaa biraatiin e-gabarnansii jennuun galmoota afran kana qabna waan ta'eef isa milkeessuudhaaf gadi bu'anii uummata isaanii wajjin kan hojjetanii inni biraa hojii siyaasaa hojjetamuun jira. Hojii siyaasaa wajjin wal qabatee immoo tokkoffaa dhimmoonni keessattiyyuu hawaasni keenya maal beekuu qaba? Yeroo ammaa kanarratti hawaasa keenya irraa maaltu eegama? Hawaasni akkamitti mootummaa isaa cinaa dhaabbatee nageenya isaa mirkaneeffatee hojii misoomaa isaa yaaddoo tokko malee hojjeta waan jedhu san mirkaneessuudhaaf caasa siyaasaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Caasa siyaasaa kun kan hojjetu kophaa isaa miti. Akkuma isin kaase zoon irratti poolisiin jira jechuudha. Zoon irratti gaachanni sirnaa jira. Zoon irratti tajaajilli poolisii jira. Zoon irratti qaamni hundi hin jira jechuudha. Kanaaf uummannis achuma jira waan ta'eef karaa saniin caasa siyaasaa keenya iddoo itti ramadame irratti bu'aa buusati kan jiru. Kanaaf kutaa magaalaa keenya keessattis hojii misoomaa, hojii nageenyaa fi hojii siyaasaa akka milkaa'uuf ga'een caasaa siyaasaa olaanaadha waan ta'eef anis akkuma ilaaltan kana guyyaa anis bifa kanaanan gadi bu'ee caasaa kiyya wajjin sadarkaa maalirra jira, hojiin akkamitti hojjetamaa jira waan jedhu san gadi buunee qabatamaadhaan kan hojjechaa jirru. Kana immoo hooggantoota keenya olaanoo irraa kan baranne jechuudha. Muummee ministeeraa keenya gadi bu'anii uummata isaanii wajjin hojjetu, pirezidaantiin naannoo keenyas gadi bu'anii uummata isaanii wajjin hojjetu, kabajamoo kantiibaan keenyas caasan sadarkaadhaan jiru. Ilaalchi kanaan dura duuba ta'anii ajajuu sun hin jiru jechuudha. Liidarshiippiin front laayiniidha jechuudha. Hojjettee argisiista waan ta'eef kanaaf karaa saniin gaggeessummaan sadarkaadhaan kennaa jirru uummata keenya akka dhaqqabuuf koomitiimantii guddaadhaan, kutannoo guddaadhaan, xiiqii guddaadhaan hojjechaa jirra. Barris bara xiiqiti. Nus xiiqofnee hojii keenya hunda milkeessaa kan jiru ta'uusaa kaasuu barbaade. Tole egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service mana keessan teessanii hordoftoonni amantaa kiristaanaa ayyaana gaarii dabarsaatee akka jirtan abdiidha qabna. Egaa nutis ayyaana sababeeffachuudhaan qophii addaa nageenyaa fi ayyaana caasaan nageenyaa akkamitti ayyaana dabarsaa akkasumas immoo nageenya hawaasaas eegsisa kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti egaa imaluudhaan kan nuti turtii taasisaatii jirru. Akkuma hojii raawwachiisaan kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Imanuu Tashooma ibsan gaggeessummaan egaa hooggananii dursanii raawwachiisuudha hojjetanii agarsiisuudha. Kanumaanis egaa bu'aan hedduun akka kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti gama nageenyaatiin dhufuu danda'eetii jira jedhanii jiru. Ika turre amaraji argina yo albira turre. Ika turre amaraji argina yo albira turre. Hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service ayyaanaa fi nageenya jechuun qophiin addaa sochii hojii nageenyaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa irratti qindeeffanne kan hangammaatti hordoftan ture. Milkaa'ina qophichaatiif qaamolee tumsan hundaan galatoomaa jenna. Saganticha qopheessuun kan isiniif dhiyeesse Anjamaal Kadir Gulaalaan Alamuur Baate. Hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaaf irra deebi'uun ayyaana gaarii akka ta'u hawwina. Nagaan isiniif yaa baay'atu horaa bulaa. Ika turre amaraji argina yo